waa'een Ruben Amorim dubbii jabaa ta'eera. Kaleessa Manchester United ji'oota 14 booda leenjisaa kilabichaa Ruben Amorim hojiirraa geggeessuu isaa ni yaadatama. Gahumsa kilabichi isa jalatti mul'iseen wal qabatee kanaan irraa ka'uudhaan leenjistoonni garaagaraa leenjisaa dhaabbii Manchester United ta'uudhaan qacaramuu danda'u jedhamaati kan eegamaatiin jiru. Garuu ammatti Manchester United leenjisaa yeroo qacaree ganna dhufu ammoo leenjisaa dhaabbii akka barbaadu kan himamaatiin jiru. Kanaan wal qabatee taphattoonni duraanii fi xiinxaltoonni kubbaa miilaa Manchester United qeequu eegalaniiru. Gary Neville Manchester United akeekkachiiseera. Erga Ruben Amorim hojiirraa kaafameetiin booda erga Darren Fletcher kilabicha akka yeroodhaaf dursu ibsamee booda taphataan duraanii kun Gary Neville jechuudha. Manchester United kilaba leenjistoonni itti ilaalaman yookaan itti shaakalan ta'uu hin qabu jedheera. Yoo qacaran leenjisaa Manchester United madaalu qacaruudha qabu. Kanaan ala dubbiin kun bakka shaakala leenjistoota itti of ilaalan natti fakkaateera yaada jirudha. Kan inni dubbatee kun dhaabbachuu qabaa jedha Gary Neville. Leenjisaan duudhaa Manchester United beeku kan Manchester United kilaba akkamii akka ta'e madaalu gahumsa kan qabuu fi maalifan Manchester United qacarame jedhee kan beeku qacaruu qaba yoo ta'e Manchester United. Kanaan ala Manchester United bakka leenjistoonni dhufanii itti shaakalan kan ittiin of madaalan ta'anii sanaan booda milkaa'uu fi baate dhiisanii deeman ta'uu hin qabu jechuudhaan kan inni kilabicha akeekkachiise. Erga Sir Alex Ferguson hojii leenjisummaa bara 2013 gadi lakkiseeti Manchester United leenjistoota garaa dhaabbii fi yeroodhaan 10 qacareera. Kurnan kanneen hundumti isaanii tokkolleen kan waancaa Premier League Englanditti kilabicha deebise hin jiru. Tariitii Jose Mourinhoon waancaa liiga Awuroopaatti erga deebiseetiin booda leenjistoonni Manchester United gara gahumsatti deebisan hanga ammaatti hin mul'atanii. Amma Manchester United iddoo itti shaakalaman ta'uu hin qabu kan jedhu Gary Neville kun guutummaatti dhaabbachuudha qabaa jedha. Fakkeenya fi Barcelona keessatti jedha leenjistoonni garaagaraa ni jijjiiramu. Garuu duudhaan kan Barcelona ittiin beekamu tooftaan taphaa isaanii kitaakaan isaanii leenjisaan dhufe kamiyyuu hin jijjiiru. Kun kilabichi hooggansi kilabichaas kan beeku kan ittiin amanu akka ta'edha kan himamu. Manchester United garuu iddoo leenjistoonni dhufanii tooftaa taphaa isaanii itti shaakala waan ofii barbaadan itti karoora itti baafatan ta'eera yaada jedhudha. Kana fakkeenyaaf Ruben Amorim yeroo gara Manchester United dhufuurra leenjistoota ittiin abdatame dargaggeessa kubbaa miilaa ammayyaa beeka jedhameeti kan inni dhufe. Haa ta'uutii garuu tooftaa taphaa isaa irratti reencicuudhaan wal qabate tooftaa taphaa isaa kan ammoo hooggansa kilabichaas ta'e taphattoonni akka isaaniif hin liqinfamin yookaan hin fudhatin kan himamaatiin jiru. Kanarraa ka'uudhaan innis amma ji'a 14 booda hojii gadi lakkiseera. Eenyutu dhufa iddoo Ruben Amorim kan jedhu gaafii guddaa ta'eera. Gary Linkanis kun nama yaaddessaa jedheera. Yaada kan inni Gary Neville kan inni deeggaree jechuudha. Amorim Manchester United keessatti akka hin madaalle mirkanaa'eera jedha Gary Linkar. Taphattootas ta'e hooggansi kilabichaa tooftaa taphaa isaa 3-4-3 isa jedhu sana hojiirra oolchuu hin dandeenye jedheera. Jamie Carragher ammoo amma qormaanni guddaan kan Manchester United eenyutu hojii Ruben Amorim kana gara hojii sirriitti deebisuu danda'a kan jedhu yaaddoo guddaa kilabichaati jedheera. Kana baraaruudhaaf Manchester United ammatti leenjisaa isa sirrii gabaarraa ni argataayi kan jedhus yaada Gary Neville dubbatedha. Kilabni guddaan kun akka kilaba guddaatti itti fufuu qaba. Amma garuu kufaatii Manchester United argaa jirra jedhaara Gary Neville. Yeroo kanatti leenjisaa isa sirrii kan kilaba kana duudhaa isa dur ittiin beekamutti deebisa jedhame gabaarra hin jiru. Tariitii jedha Gary Neville. Jamie Carragher jechuu kooti. Amma Manchester United akka yaada kootitti jedha waancaa addunyaa ganna dhufu Ameerikaatti qophaa'u eeguu qaba. Achirratti leenjistoonni garaagaraa kan gareewwan biyyaalessa garaagaraa qabatanii dhufan tariitii leenjistoonni gahumsa qaban achirratti mul'achuudha danda'u. Yeroo sanitti leenjistoota kana seecca'ee keessaa kan isaaniif ta'u kan duudhaa Manchester United kanaan dura kubbaa qabatee taphatu morkattoota irratti dhiibbaa kan uumu kilaba akkasii ijaaruudhaaf leenjistoota sanuu argate ala ammatti Manchester United leenjisaa haaraa ni argate jedhamee hin yaadamu jechuudhaan kan inni qeeqee tariitii Manchester United leenjistoota akka Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Xavi Hernandez dabalatee inumaayyuu Enzo Maresca Chelseadhaan adda ba'ellee akka yaada keessa galfameedha kan himamaatiin jiru. Garuu leenjisaan akka Manchester United barbaadu yeroo kanatti hin dhabameera hin argamu jechuudhaan. Kana alatti Gary Southgate illee tilmaama kana keessatti kan argamu. Garuu Manchester United hamma gannaatti leenjisaa dhaabbee kan qacarre himaatii jira. Celtics kaleessuma leenjisaa isaa kilabicha irraa erga geggeesse Wilfred Nazi erga geggeesse guyyaa 33 booda jechuudha. Taphoota 8 dursee jaan injifatame lamaan qofa injifachuudhaan hojiirraa kan guyyaa 33 keessatti kaafame. Amma leenjisaa haaraa bakka buuseera Martin O'Neill leenjisaa yeroo Celtic ta'uudhaan qacarameera.
kanaan dura taphoota 8 kilabicha dursee iddoo Brendan Rodgers bu'uudhaan jechuudha yeroodhaaf leenjisee taphoota 7 injifateera. Leenjisaan kun hanga bara dorgommii kanaatti Celtic akka dursuu fi leenjisicha kana qacaraniiru. Celtic liigichaan qabxii 38 walitti qabatee sadarkaa lammaffaa irratti kan inni argamu. Qabxii 6 kilaba liigicha dursu Hearts kilaba jedhamuun caalameeti kan argamu. Manchester City miidhama Josko Gvardiolati miidhana yookaan immoo yaaddoo guddaan akka irratti hammaate himamaatiin jira. Taphataan lammii Kirooshiyaadha kun lafeen yookaan miilli mirgaa isaa akka cabeedha kan himamaatiin jiru. Kanaan wal qabatee tapha Chelsea waliin goolii tokkoon qixa ba'an irratti Ruben Dias miidhamee ba'uu isaa ni yaadatama. Qorannoon dabalataa har'a yookaan torbee kana keessa ni taasifamaa fi yoo xinnaate taphatichi caba lafeetiin wal qabatee ji'oota lamaa fi sanaa ol dirree irraa fagaachuu akka danda'udha. Amma Manchester Cityin qormaata taphattootatiin miidhama taphattootaatiin yaaddaadha. Ruben Dias, Nico Gonzalez, Oscar Bob, Savinio, Matteo Kovacic, John Stone miidhamarra kan isaan jiran. Omar Marmoush fi Ryan Ayatnoor ammoo garee biyyaalessaa ta'aniif taphachaadha kan isaan jiran. Kanarraa ka'uudhaan Manchester Cityin taphata Crystal Palace Mark Guy mallatteessifachuudhaaf adeemsa eegaleera. Daran Josko Gvardiol miidhamuun ammoo torbee kana keessa Manchester Cityin gaafii ifatti akka Crystal Palaceif dhiyeessu kan eegamaatiin jiru. Crystal Palace gana dhufu bilisaan dhabuurra maallaqa kanaan dura paawundii miliyoona 35 Liverpoolitti gurguruudhaaf yaada irraa hir'ise. Taphataa kana Manchester Citytti gurguruu danda'a jedhamaara. Kilaboonni akka Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Manchester United dabalatee walumaa gala kilaboonni jajjaboon Awurooppaadhaa torba taphataa kana barbaadaadha kan isaan jiranii ni argata Cityin kan jedhu gamanumaa kan eegamu. Qabxii waancaa Afrikaa kan tapha mo'atanii darbuu marsaa 16 kan argannu taphoota edda taphatamaniin Ijiptii fi Naajeeriyaan marsaa nuusa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru. Tapha mo'atanii darbuu kan biyyoota yookaan marsaa 16 hirmaachisu kanaan edda jechuudha. Daqiiqaa 120 tapha fudhateeni Ijiptii goolii 3-1 Benin injifattee nuusa xumuraatiif ga'uushee kan ittiin mirkaneeffatteedha. Biyya sadarkaawwan garagaraatti irratti argaman Ijiptii sadarkaa fiifaan baasuun addunyaarra sadarkaa 100 sadarkaa 35 jechuu kooti 35 irratti kan argamtu. Benin sadarkaa 92 irratti argamti. Garaagarummaa bal'aadha gidduu isaanii kan jiru. Haalli kun garuu dirree keessatti edda hin mul'anne. Benin morkattuu cimtuu taatee argamteerti Ijiptii irratti. Kanaanis daqiiqaa 120 akka itti fudhatu kan goote. Kana garuu kan tilmaameen ture taphaan dura. Sababni isaa Benin tapha tokko qofa injifattee ramaddiirraa kan isheen darbite. Ijiptii garuu osoo hin injifatamin ramaddiirraa kan darbite. Taphattoonni ciccimuun garichaa kan akka Mohammad Salah, Umar Marmoush faan garee kana keessa kan isaanii jiranii. Haalli taphicha boqonnaadhaan dura carraawwan argatan fayyadamuu dhabuun garee biyyaalessa Ijiptii gatii isaan baasiseera jechuun ni danda'ama. Daqiiqaa 120 taphni akka itti fufuu fi ittisni garee biyyaalessaa Benin akkasuma immoo kubbaa deebisanii taphachuu kan karaa kaawuntar attaakitiin morkiin isaanii Ijiptii irratti taasisaatti turan dhiibbaa guddaa keessa isaan galcheera. Boqonnaa dura taphattoonni akka Umar Marmoush dabalatee carraawwan qulqulluu Umar Marmoush taasisaa gara yeroo sadiitti ta'u goolii walitti dhufee goolii eegaa garee biyyaalessaa Benitiin walitti dhufee itti fayyadamuu hin dandeenye ta'us daqiiqaa 69 irratti Marwan Atiyaa goolii ittiin galcheen Ijiptii dursuu kan eegalte. Kanaanis Benin harka hin kennanne kubbaa deebisanii taphachuutiin dhiibbaa uumaa erga turaniitiin booda daqiiqaa 83 irratti Jodel Doswa goolii ittiin galcheen kan isaan wal qixxaatanii. Kanaanis daqiiqaan 90 goolii tokko qixa erga xumurameetiin booda daqiiqaa 30 dabalatame keessatti Ijiptii gooliiwwan dabalataa galchuudhaan kan ishee 3-1 injifatte. Yuser Ibrahim daqiiqaa 97 irratti daqiiqaa dabalataa keessa irratti jechuudha. Muhammad Salah daqiiqaan dabalataa 120 xumuramee daqiiqaa dabalataa 4 kenname 124 irratti goolii sadaffaa dabaleen Ijiptii 3-1 kan Benin injifattee nuusa xumuraatiif darbite. Tariitii Benin erga bara 2019 nuusa xumuraatiif geesse seenaa kana irra deebi'uudhaaf yaaliin isheen taasifte hin milkoofne fi yaaliin garuu taphicha injifachuudhaaf Muhammad Salah fa'aarratti dhiibbaa gochaatiin turan kan gama Benitiin kan jajamu jechuun ni danda'ama. Haalli isaan tilmaama ittiin argatanii fi morkiin isaan taasisanii Muhammad Salah egaa waancaa Afrikaatiin bara 2011 eegalee taphachaadha biyya isaatiif kan inni jiru. Yeroo lama xumuraaf ga'uu isaanii yaadatama. Kaleessa goolii kurnaffaa waancaa Afrikaatii irratti kan inni galche. Bara dorgommii kana egaa guutummaatti taphattoota itti abdataman waancaa Afrikaa kana ni fudhatu jedhamanii itti eegaman keessaa taphataan ganna 33 kan Liverpool sara fuulduraa taphatu Muhammad Salah isa tokko. Waancaa Afrikaa kana argachuudhaaf as booda sammuu morkii jabaatu isaan eeggata. Tariitii Burkina Faso fi Cote d'Ivoire keessaa biyya har'aa waliin injifatan keessaa tokko waliin taphatu. Haalli Benin waliin itti rakkatan biyyoota kanneen Cote d'Ivoire fi Burkina Faso waliin ammoo akkamiin qormaata kana darbu nuusa xumuraatiin kan jedhu gamanuma
jedhama kan eegamudha. Tapha biraatiin kaleessuma jechuudha shaampiyooniin Afrikaa yeroo sadi Naajeeriyaan goolii 4-0dhaan Moozaambiik injifattee nuusa xumuraatiif darbuu ishee kan ittiin mirkaneeffatteedha. Tapha Victor Osimhen ittiin goobanee mul'ate kanaani Naajeeriyaan taphoota afuriin goolii 12 morkattoota seeratti kan ishiin galchite tapha regulaalliitiin ramaddiitiin dabalate goolii 4 qofa kan keessummeessite. Goolii 4 keessummeessuun garuu akka waliigalaatti shaampiyoonummaadhaaf isaan qeessiseera. Gama biraatiin taphattoonni sara fuulduraa irratti qaban ammoo ga'umsi isaanii garee biyyaalessaa Naajeeriyaa daran waancaadhaaf akka tilmaama argatan taasiseera. Admoolaa Lookmaan daqiiqaa 20ffaa irratti goolii galcheen kan Naajeeriyaan dursuu eeggate. Sanaan booda daqiiqaa 5 booda ammoo daqiiqaa 25ffaa irratti Victor Osimhen akkasuma daqiiqaa 47ffaa irrattis Osimhen goolii biraa dabaluudhaan kan Naajeeriyaan 3-0dhaan dursaa turte. Osimhen goolii 2 kan inni galche. Sanaan booda ammoo Okar Adams daqiiqaa 75ffaa irratti goolii biraa dabaleen Naajeeriyaan 4-0dhaan Moozaambiik injifatteerti. Naajeeriyaan taphoota kanneen arfan walitti aansitee yoo injifattu tariiti sararri fuulduraa garichaa akkam cimaa akka ta'e kan namatti agarsiisudha. Sarara fuulduraa cimaa qabaattus ittisni isaanii hanqina qaba jedhuun qeeqamaa ture. Victor Osimhen tapha kanaan yookaan dorgommii kanaanii waancaa Afrikaa Morookoon qopheessite kanaan goolii sadaffaadha kan inni galche. Kan kaleessa 2 galche dabalatee tilmaama Gancaalaa bara 2023 kan xumuraaf Gancaalaa bara kana daranuu morkattuu jabduu akka taatudha. Sababni isaa bara 2023 goolii galchuudhaaf sarri fuuldura Naajeeriyaa rakkataa ture. Goolii tokko fa'aa galchanii yookaan qixa baanii akka ta'an peenaalitii fa'aa yeroo isaan injifatan ture. Dorgommii kanaan garuu sarara fuulduraa irratti daran fooyyeeffatanii kan isaanii deebi'anii tariiti. Xiinxaltoonni Naajeeriyaan goolii haa galchitu malee goolii 4 keessummeessuun isaanii taphoota kanneen darbaniin ammoo tapha 4 booda osoo gooliin keessummeessin kan baate goolii keessummeessin biyyattii tarii waancaa Afrikaa kanaan shaampiyoonummaadhaaf isaaniitti ulfaachuu danda'a. Biyyoota akka Aljeeriyaa fi Riippaabilika Dimokiraataa keessa har'a kan injifate waliin tokko waliin kan taphatanii keessumattuu Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo waliin kan waliin ga'an Aljeeriyaa injifatanii ka'uu darban ta'e ammoo haaloo baachuu danda'a jedhamee eegama. Sababni isaa biyyoonni Afrikaa 9 waancaa addunyaatti irratti kallattiin erga hirmaatanii biyya kurnaffaa Afrikaa bakka buute adda baasuudhaaf tapha mo'atanii darbuu kan biyyoota Afrikaa kan federeeshinoota biroo waliin akka taphataniif carraa waliin bahe Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoodhaa peenaalitiidhaan Naajeeriyaa injifattee carraa waancaa Afrikaatiif darbuudhaaf qabdu kan konfedereeshinoota biyyoota biroo waliin akka taphattuuf carraa ishee bal'ifachuu ishee ni yaadatama. Har'a kan walitti dhufa yoo ta'e tariitii haaloo sana ni baatti moo Riippaabilika Dimokiraataa Koongootu injifataa yookaan immoo Aljeeriyaa waliin walitti dhufti kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Har'a taphoonni marsaa mo'atanii darbuu kun taphoota lamanii keessummeessaa sa'aatii tokko eegaluun galgala istaadeemii mootii Mo'aalii Abdallaatitti Aljeeriyaan Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo waliin morkiin taasistu gamanumaa ni eegama. Taphattoota akka Riyaan Maarees kan of keessaa qabdu Aljeeriyaan har'a qormaanni jabaan Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo irraa akka ishee mudatu kan eegamu. Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoodhaa morkattuu cimtuudha. Dorgommii kanaan taphoota lamaan injifattee tokkoon qofa kan isheen mo'amte. Gooliin galchuu irrattis biyyoota hanqina hin qabne ta'us garuu Aljeeriyaan morkattuu jabduu ta'uu walqabatee taphni har'aa kun itti ulfaachuu mara. Biyyoonni sadeen taphoota sadi darban waliin taphatanii waliin injifachuu hin dandeenye. Taphoota sadeenuu kan darban as dhiyoo waliin taphatanii qixa kan isaan baanii goolii 2-2 irratti galchanii tapha tokkoon osoo goolii irratti hin galchin kan isaan baanii har'uma sa'aatii 4 eegaluun galgala jechuudha. Shaampiyooniin dorgommichaa Kootu Diivaar Burkina Faasoo waliin morkiin godhanis ni eegama. Taphni kun baay'ee tapha cimaa ramaddii yookaan marsaa 16 gara nuusa xumuraa darbuudhaaf taasifamu jedhameeti kan eegamu. Ramaddiirraa biyyoonni lamaanuu taphoota 2-2 mo'ataniiti kan walitti dhufanii taphoota 3 darbaniin Burkina Faasoo 2 Kootu Diivaar injifachuudhaan caalmaadha kan isheen qabdu. Hanga ammaatti tariiti biyyoonni nuusa xumuraatiif ga'an Morookoo, Ijipti, Naajeeriyaa, Maalii, Kaameruun, Seenegaal dabalatee biyyoota 6 kan nuusa xumuraatiif ga'anii har'a 2 dabalamuudhaan walumaa gala nuusa xumuraaf waancaa Afrikaa biyyoonni ga'an kan adda ba'an ni ta'a. Biyyoonni darban kan tilmaama argatan yoo ta'e keessumattuu biyyoota waancaa Afrikaadha kana dhandhamanii beekanidha. Isaan keessaa tariiti Maalii yoo ta'ee fi kanaan alatti Morookoon waggaa 50 dura waancaa erga fudhatte haa turtu malee biyyoonni akka Seenegaal, Kaameruun biyyoonni kunneen Ijiptis waancaa Afrikaa kana barootan as dhiyoo biyyoota fudhatanidha. Taphoonni CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 13ffaan kaleessaa xumuramaniiru. Taphoota kaleessaa xumuramaniini Maqalee Sabaa Indartaan injifannoo yoo galmeessu Bahar Daariif Dirree Dhawaan goolii malee qixa kan isaan ittiin baanii. Maqalee Sabaa Indartaan taphoota 3 darban osoo hin injifatin imaluudhaan sadarkaa isaa kan inni
inni ittiin fooyyeffatee kaleessas goolii 1-0dhaan Madiin Itoophiyaa shaampiyoonii liigichaa kan inni ittiin injifatee tapha kanaan injifachuu isaanii keessumattuu Fitsum Alamuu goolii galcheen kan injifate Maqalee Sabaa Dartaanii qabxii isaallee fooyyeffateera. Kilabichi taphoota sadeen darban irraa qabxii 7 walitti qabatee jijjiirama keessa jiraachuu isaa kan inni ittiin mirkaneeffateedha. Kilabni kun ammas garuu yaaddoo gara gadiitirraa daran hin fagaanne qabxii isaa 12 waan ta'eef kanaan booda immoo kilaboonni gadi bu'an kan baay'atan waan ta'eef daran morkattummaadhaaf qabxii isaanii kana caalaa fooyyeffachuudhaaf kan isaan ittiin jabaatanii. Madiin Itoophiyaan ammoo walitti aansee taphoota injifachuuf rakkateera. Garichi taphattoota miidhamaan akka dhabeedha. Kaleessa leenjisaan kilabichaa Madiin jechuudha Gabra Madiina Ileedha kan isaan dubbatanii kanaan booda fooyya'insi nu barbaachisa ta'uu baannaan haala ulfaataa keessa jirra. Dargaggoonni kunneen muuxannoo kan hin qabnee fi taphattoonni muuxannoo qaban keessa jiraachuu dhabuun kilabicha miidheera yaada jedhudha kan isaan dubbatanii. Kan Maqalee Sabaa Dartaatis yaada OBN'if kenneen Tsaggaayee Kidaan Maaram dargaggootaa fi gareen kan Maqalee Sabaa Dartaa taphattoonni jiran akka gareetti garee jabaadha. Garuu xiinsammuu fi jabeenya qaama irratti yookaan fiitnasii taphattoota irratti akkaan hojjennee taphoota kanneen injifannootti deebi'aa jira. Kana caalaa ammas fooyyofnee daranuu garichi akka fooyya'uu fi hojjechuu qabna yaada jedhudha kan dubbate. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaanis kaleessa Finfinnee tapha tokko qofatu taphatame. Tapha gooliin osoo irratti hin galiin xumurame Bahar Daarii fi Dirree Dhawaan goolii malee qixaa kan isaan xumuranii. Bahar Daar taphoota 5 darban injifachuu hin dandeenye 4 qixabee tokko mo'amee haala rakkisaa keessa jiraatus leenjisaan kilabichaa Daggaara Gigizaa'u dargaggoota waan ta'aniif ammas miirri taphattoota keessa jiru gaariidha. Injifannoodhaaf sochiin taasisaatiin jiru garuu kana caalaa ammas karaa injifannoo deebi'uudhaaf garicha fooyyessuu qabna yaada jedhudha kan isaan dubbatanii. Dirree Dhawaanis amma tokko fooyya'aansa jiraatus ammas kilabichi qabxii dhabaa jiraachuudhaan warruma sadarkaa karaa 12 keessa jiraatan ta'uu isaatiin wal qabate yaaddaadha kan inni jiru. Kilaboota Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan bara dorgommii kana injifannoof rakkatan keessaa isa tokkodha. Amma sadarkaa 10ffaa irratti kan inni argamu. Bahar Daar sadarkaa 12ffaa irratti kan argamu. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan egaa hanga torbee 13ffaatti tapha kalee xumurameen Buna Sidaamatti kan liigicha dursu qabxii 28 walitti qabatee bara kana shaampiyoonummaadhaaf garee jajjaboo waliin morkatan keessaa isatti aanee Faasil qabxii 25 sadarkaa 2ffaa irratti argama. Bara dorgommii 2017 bara darbee jechuudha liigii olaanaarraa gara Pirimeer Liigiitti guddatee bara 2018 yeroo jalqabaatiif Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti hirmaataa kan jiru. Kilabni Naggeellee Arsiidhaa immoo qabxii 22 walitti qabatee sadarkaa 3ffaarra jira. Tilmaama garee hin arganne numaayyuu muuxannoo dhabuun rakkachuu danda'a jedhamaa kan ture. Gareen Tulluu Dassaatiin leenjuu haala inni ittiin as dhiyeenya kilaboota jajjaboo harka kennachiisatiin jiru torbee 13ffaadhaan Machaal goolii 2-0dhaan injifatee sadarkaa kanaaf fooyyeffatee sadarkaa 3ffaa irratti kan argamu. Kilaboonni akka Adaamaa, Hawaasaa, Itiyoo Elektiriik qabxii 21 qabu. Adaamaa sadarkaa 6ffaa irratti kan inni argamu. Pirimeer Liigiin Oromiyaas marsaan jalqabaa kaleessa kan inni xumurame. Kaleessa taphoota waliigalaa hundumti isaanii kan taphataman kilaboonni 14 waliin morkataa kan turan marsaa jalqabaatiin Asallaatti dorgomaadha ture. Marsaa jalqabaa kana Pirimeer Liigii Oromiyaadha kana kaleessa Diksiis akkasumas Saambituu dabalatee kilaboonni sadarkaa fooyyedhaan xumuruu isaanii kan ittiin mirkaneeffatanii taphoota kaleessa taphatamaniinis Diksiis injifateera. Gimbiidha kan inni mo'ate 1-0dhaan, Walisoon 1-0dhaan, Saambituu Ajjeen 4-0dhaan Jajuu kan ittiin injifatee fi Muka Xurriin akkasumas immoo Sabbataan Gullisoo waliin Jimma Abbaa Bunaa Diimtuu waliin taphoota qixa xumuranidha. Hanga torbee 13ffaa marsaa jalqabaa xumurame kanaan kaleessa inni kan goolabameen jechuu kooti. Diksiis sadarkaa tokkoffaadhaan xumureera qabxii 26, Saambituun 23, Walisoo Ajjee akkasuma Gimbii jedhanii sadarkaawwan itti aanu qabachuudhaan kan isaan xumuranii. Bulchiinsi magaalaa Asallaatis keessumattuu hooggantoota federeeshinii kubbaa miilaa kan Oromiyaa dabalatee qaamolee dorgommichi Asallaatti yeroo gaggeeffamaa turetti gahee isaanii baatan dorgommichi milkiidhaan akka xumuranii fi gargaaranii fi beekamtii fi akkasuma wantoota garaagaraa kennaawwan garaagaraa kenneefiira. Egaa kubbaa miilaa naannoo Oromiyaa baroottan darban magaalota garaagaraa keessatti dorgomamuudhaan bira darbee carraa taphattoota garaagaraa uumuudhaan taphattoonni akka carraa argatan kilaboonni taphattoota kanneen keessa taphattoota akka Seecaaniif carraa kan inni ittiin uumedha. Darbees kilaboonni Pirimeer Liigii Oromiyaatirraa qabxii fooyyee walitti qabatan dorgommii biyyaalessaati irratti kan shaampiyoona kilaboota naannolee irratti ittiin hirmaatanii carraa gara liigii tokkoffaa Itoophiyaatti ittiin ol guddachuudha kan ittiin bal'ifatan ta'uudhaan baroottan darban jajjabeeffamaadha kan ture. Marsaa tokkoffaan kaleessa kan inni goolabame.